Hallelujah. Hallelujah. Jesus in the fire, in the fire, in the fire. Good to sing, oh Jesus in the fire, in the fire. Banera, Elana jedhe, tokko banera. Elana jedhe, tokko banera. Elana jedhe, tokko banera. Holola winori na tine, amani parabama. Tuganche chirme kabadisi, abadi na falmani. Kore pyatani pato, yo machi charade. Cheda mera komo boni, wadari gamalate. Nidhufa, iyyeesuus nidhufa. Nidhufa, iyyeesuus nidhufa. Nidhufa, iyyeesuus nidhufa. Nidhufa, Kristus nidhufa. Nidhufa, abanko nidhufa. Nidhufa, iyyeesuus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Relatani arogala bajini minto soroba ledeke latana rilla iratina crossanna la galera. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rolanda la gala jini miratoron sorobolo clon gloria la resiendo con amansinti. Gloria alla tani criminal son roclotto na gloria donzia la yandro e kira bajini melanda na clairo setto na gloria bajanza a che andoro malagin na gloria sinetta na clairo setto Hallelujah. Good to say, oh Jesus. Good to say, oh Jesus. Good to say, oh Jesus. Amen, 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 amen. Mama. Amen. Amen. Har'a yaa obboloota keessa koo kan guutee jiru maa inni iyyeesuus deebi'ee dhufaa kan jedhu hin dhufaa
Hallelujah. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkam jirtu yaa obbolootaa yeroo kana sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin akka dhaggeeffannu kan dhiyaattanii dhaggeeffachuu jirtanii galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gooftaan keenya hin dhufa. Sagalee Waaqayyoo keessaa sinii dubbisuutiin hin jalqabaa. Innis hojii ergamootaa boqonnaa tokko keessa kan jiru dubbisuudhaan anin jalqaba. Akkana jedha. Isin namoota Galiilaa maaliif dhaabattanii Waaqa keessa ilaalaa jirtu? Yesus inni isin biraa gara Waaqaatti ol fudhatame kuni akkuma amma itti gara Waaqaa dhaquusaa argitanii kanatti immoo deebi'ee hin dhufaa jedhaniin. Kanatti immoo deebi'ee hin dhufaa jedhaniin. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Seenaan kun jalqaba hojii ergamootaa irratti maaliif katabame yoo jettanii Gooftaa Yesus Kiristoos biyya lafaa kana irratti barsiisaa eegii ture booddee ergaa abbaa isaarraa fudhate hundumaa eegii dabarsee booddee waggaa 30 itti dabalee waggaa 3 ji'a 6 immoo 33 ji'a 6 yeroo ga'u cubbuu keenyaaf jedhamee harka namaatti du'e. Dabarsanii isa laatanii hin fannisanii mismaara harka isaatti naqanii eeboo waraananii fannisanii hin du'e jedhanii gatanii turan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namoonni yeroo hundaa hojiin isaanii kanuma lafaa irratti dhugaa ajjeesuu, dhugaa fannisuu, dhugaa waraanuu, dhugaa dhiphisuu, dhugaa kunuunsuu. Kana hojiin namaa biyya lafaa irratti. Garuu dhugaan abdii qaba. Dhugaan hin lalisa. Dhugaan hin biqila. Dhugaan hin gogu. Dhugaan hin badu. Gidiraan baay'ee irra ga'uu hin danda'a. Sukkummaa baay'een qaqqabuu hin danda'a. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos otoo akkas hin fannifamin dura kana jedhee ture. Ani dhugaa, ani jireenya, ani karaadha. Karaa koo malee eenyullee jedhe eenyullee gara abbaa dhufuu hin danda'u jedhee dubbateera. Kanaaf dhugaa ijaa ta'eef biyya lafaa irratti iddoo dhabee, dhugaa ijaa ta'eef biyya lafaa irratti lafa dhowwatanii, mana dhowwatanii, gidiraa agarsiisutti ka'anii biyya lafaatti iddoo dhabe dhugaa ijaa ta'eef, dhugaa ijaa qabuuf, ergamee ijaa dhufeef of eeggatee baha, of eeggatee gala, of eeggatee jiraata, of eeggatee fakkii ta'ee deddeebi'a ture. Gooftaan keenya nama akkasii nama hin tuqne, nama gargaaru, nama fayyisuuf dhufe namoonni isaaniif saaxilame isaanitti fakkaate, harka isaanii hin gale isaanitti fakkaate. Kanaaf yeroo hundaa isa ajjeesuuf karaatti barbaadu turani. Keessuma keessaa yeroo tokko wangeela keessatti
boqonnaa 4 Luqaas irratti dhaqxanii ilaaltanii maal jedhaa? Gooftaan hojii hojjechaa dhufe, nama fayyisaa dhufe, sagalee barsiisaa namni akkas barsiisu kun ijoo eegsaatii dhufe jedhaniitu warri Fariisotaa, warri macaafa qabna jedhanii, warri kakuu haaraa otoo hin ta'in kakuu moofaa keessa seera Muusee beennaa, warra Daawitiin beennaa, namoota akkasii beekna jedhanii warri boonanii of tuulanii beeknaa warri ofiin jedhanii maal godhanii? Yaa'anii dhufaniitu sassaabanii maalumni kuni jedhanii dinqisiifachuutti ka'anii. Gooftaan sagalee barsiisutti ka'e. Olool qabanii. Yeroo barsiisu akkana jedha. Sooriyaa keessa lamxiidhaan kan qabamanii nama baay'ee jiru turanii, isaan keessaa nam tokko duwwaa fayyee. Achi kana ta'ee ture nam tokko duwwaa jennaan attamitti maal jechuusaati jechuudhaan ka'anii. Kanaan kan ka'ee maal jedha sagalee Waaqayyoo? Gara tulluu tokkotti ol baasuu barbaadanidha. Tulluu sanatti ol baasaniitu tulluurraa gad darbachuu barbaadanidha. Tulluurraa gadi lafatti isa kuffisuu barbaadan jedha. Tulluurraa isa ajjeesuu barbaadanidha. Maaliif? Namni akkasii nudduu taa'uun irra hin jiru. Namni akkasii iddoo qabaachuun irra hin jiru. Namni akkasii jiraachuun irra hin jiru jechuudhaan murtee dabarfatanii. Inni garuu ergamaa Waaqayyoo, qulqulluu Waaqayyoo, dhugaaf kan jiraatu ijaa ta'eef afurri Waaqayyoo isa keessa ijaa taa'uuf, afurri Waaqayyoo isa keessa taa'e hundumaa ijaa beekuuf akkana godhe jedha. Isaan idduudhaa bahee sokkee arguu hin dandeenye jedha. Kana maaliifan isinitti dubbadha? Gooftaan dhugaa ta'ee otoo jiraatu isa ajjeesuu barbaadanii yeroo malee ijaa hin duuneef dubbii isaan hin barbaanne otoo malaaka ajajee hin danda'a. Otoo humna isaatti baasee hin danda'a, garuu hin barbaachisu jedheetu idduu isaaniitii bahee adeemee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namichi kun Waaqni keenya akkana ta'e egaa. Hin du'e. Eegii du'ee booddee owwaalanii akka macaafni jedhutti guyyaa 3 du'aa ka'ee lafarra deddeebi'ee bultii 40. Isa booddee dhagaa kuni anin amma sini dubbise kuni maaliifi bartoonni isaa isa wajjiniin otoo deemanii maal ta'e? Namoonni Galiilaa dhaddoonsaa achitti maal ta'edha? Maaliif dhaabattanii Waaqa keessa ilaalaa jirtu jedhanii gaafataman. Malaakonni dhufanii jechaadha. Akkuma isin argitan kana duumessi isa fudhatee akka deeme. Warra wayyaa adii uffatanii jaroonni kun ergamoota Waaqayyooti. Akkuma deeme argitanii akkasuma deemee dhufe. Hallelujah. Yesus hin dhufa. Ammas adaraa isinitti kennee ayyaana isaa isinitti uwwisee hafuura isaa isinii kennee karaa isaa isin argisiisee gammachuu isaaf nagaa isaa isin quubsee garuu maqaa isaatiin gidiraa arguu kan jirtanii kan tuffattamtanii kan jibbamtanii qobaattan hafee anoo homaan qabu jettanii qullummaas yoos qobaattan finni kan isinitti dhageessisu yoo jiraattanii gooftaan keessan hin dhufa. Inni isin hinniisu gad isin hin gatu. Kanaaf hin wajaginaa abdiin kutatinaa. Yesus akkuma deeme deebi'ee dhufa. Akkamitti dhufa jettanii bara isaa eeggatee
Raajiin dubbatame eegi raawwate kunoon agartu raawwatamuttira hundumtuu raawwatamuttira. Barri isaan odeessa, jabanni isaan odeessa, qilleensi odeessa, lafti odeessa, namni odeessa, jireenyi namaan odeessa, waaqni odeessa, qilleensi odeessa, bineensi lagaan odeessa, bosonni odeessa, hundumtuun odeessa. Barri isaa raawwachuufi dhumni isaa ga'eera. Gooftaan dhufutti jira. Waan dubbatame hundumtuu raawwatameera. Raajonni kakuu moofaa keessatti Yesus Maatiyos 24 keessatti kan dubbate hundumtuu raawwateera. Raawwachuttis jira. Kanaaf akka saaxilamtanii, akka qobaataftanii, akka jibbamtaniif akkasitti naftanii Gooftaan in dhufa. Maagineetii beektu, maagineetiin sibiila biyyoo keessa taa'u hundumaa sassaabbatee akka fudhatu biyyoo toon ta'in maagineetiin sibiilli yoo ta'e sibiila maagineetiin hin harkisa. Akkasuma Yesuusiin kan eeggattani amma garuu wanta baay'eetti makamtanii jireenya biyya lafaa kana keessatti Waaqayyoo qabattanii warri jirtan hundinuu dingatan dhufa. Dhufeeyoo isin sassaabbata. Akkuma maagineetiin sibiila harkisu isin harkifata. Haafnii fi wanti hin taane hundumtuu caccabaan waan hundumtuu wanti maagineetiin hin harkisne hunduu asitti hafa. Garuu inni ijoollee isaa sassaabbachuuf hin dhufa. Hin gaddinaa, hin boo'inaa, abdiin kutatinaa. Cimaa jabaadhaa, dhugaan na jalaa badee. Gifiin natti baay'ate, sukkuumaan natti baay'ate, waan an godhu nabe, eessan deemaa, maal ta'a yoo daftee dhuftee na fudhattu jettu namoonni baay'een kanaan jirtu ta'a. Dhugaan ijaa dhokate, sobni ijaa baay'ate, nugusniin soba. Mootirra waan jiran warri biyya bitan hin sobu. Qeesiin hin soba. Sheekiin hin soba. Hin sobu hundumtuu sobatti ka'aniiru. Biyya lafaa barbaachaaf, jabinaaf, badhaadhummaa biyya lafaaf jedhanii malee kuni waaqa naman gashu sobni. Biyyu lamaffaa irratti iyyuu badaa naman jiraachisu garuu sobduu, gowwoomsituu, xaxxuu nama kan balleessutu baay'ata bara ammaa. Ani na balleesseen ofii jiraadha nama jedhu ofittee. Garuu waa tokkon sinitti himaa. Yesus ofittee miti. Yesus sobduu miti. So Yesus naman gowwoomsu. Yesus dhugaa namatti hima. Dhugaa dubbateetu hamma du'aattillee adeeme. Dhugaa dubbannee jiraanna yoo jibbamneyyuu yoo tuffatamneyyuu bitaa yoo galeeyyuu namni nu simachuu baateyyuu dhugaa dubbannee jiraanna. Dhugaaf of laannee jiraanna. Sagalee Waaqayyoo akkas jedhuuf. Dhugaan immoo biyya lafaa irratti gidiraa keessa jiraata. Olii gadi darbatama, hin cunqurfama. Kanaaf yaa obbolootaa guyyaa har'aa sinitti nima kan dhugaan sin jalaa dhokate jireenyi bitaa sinitti gale dadhabbiin kan qabamtani sobduun sinitti baay'atte kunis sin sobee sinatuuf kunis sin sobee sin nyaachuuf kunis sin sobee karaarra sin jaallisuuf. Rakkinni yoo sinitti baay'ateyyuu abdiin kutatinaa. Yesus abbaan dhugaa, Yesus abbaan firdii, Yesus abbaan mootii hin dhufaa. Harka qabee sin simachuuf, ofitti qabee sin hammachuuf Yesus hin dhufaa. Hallelujah. Yesus hin dhufaa.
harka diinaatti guftanii caccabdanii du'umannaa harka Yesuusitti galtanii mooticha harka galtanii waan fedhe osin irra ga'ellee rakkoon hin jiru. Inni foon keessanis inni hafuura keessanis inni lubbuu keessanis balleessuu hin danda'a. Biyyi lafaa garuu inni ammas hin gowwoomsu, inni ammas hin soomu, ammas hin rakkisu. Foon keessan irratti malee lubbuu keessan irratti humna hin qabu. Kana bara. Kanaaf mootiin moototaa hanundaa dandeessisee nama jiraachisu Yesus hin dhufa. Kanaaf abdiin kutatinaa. Abdiin kutata biyyi lafaa darbuuf jirti. Gowwoomsaa ishee, miidhaga ishee, qorqoorroo ishee fi wanta calaqqisuu ishee wajjiniin darbuutti jirti. Yesus garuu hin dhufa. Jireenya bara baraatti galuu isin gashuuf jechaadha. Kanaaf yaa obbolootaa abdiin kutatinaa. Inni yoo akkana jedhee ture Maatiyos boqonnaa 25 irratti yeroo barsiisu bara rafa kana ture nama idduutti yeroo deddeebi'u akka namaa nyaatee akka namaa dhugee gidiraa namarra jiru hundumaa yeroo hirmaachaa ture sana. Gooftaan keenya waan namarra ga'u hundumaa barsiisaa yeroo ture sana. Gooftaan keenya, abdiin keenya, amantiin keenya, jabeessaan keenya, jajjabeessaan keenya, hirkoon keenya Yesus barsiisaa ture. Waa'ee dhufasaa akkas godhee barsiisee ture. Waa'ee dhufasaa kana fakkiidhaan barsiisaa ture. Akkana jedhe boqonnaa 25 fakkeenya isaa ilaalla. Yaa obbolootaa, sin barsiisuuf, sin jajjabeessuuf, karaa keessan hareessuuf, lubbuu keessan ol kaasuuf, hafuura keessan dadammaqsuuf jedheetu Gooftaa Yesus fakkii kana kan dubbate malee dhufumaa lafaa kaasee dubbate miti. Akkana jedhe Yesus yommus mootummaan waaqaa durboota kurnan warra ibsaa isaanii fudhatanii dhirsa misirroo simachuudhaaf misirroo simachuudhaaf ba'an fakkaataa jedhee dubbate. Misirroo beektu. Misirroo simachuuf warra kaan durboota 10 fakkaatu jedhee barsiise. Gooftaa Yesus otoo hin du'in, otoo darbee hin kennamin, otoo biyya lafaarraatii du'aan isin gaggeessin jechaadha. Foonsaa otoo hin fannisin. Durboota 10 fakkaatu jedhe. Ittaansi akkana jedhe. Dubartoonni sun sana keessaa 5 gowwoota turanidha. 5 gowwoota, 5 abshaala jecha. Abshaalummaan kuni abshaalummaa isa amma biyya lafaarratti ilaallu miti. Abshaalummaan kuni fuula Waaqayyootti, adeemsa Waaqayyoo keessatti, hojii Waaqayyoo irratti akkamitti akka of ilaallees immoo of qorree of sirreessinee deemuun akka durre jiru kan nu agarsiisudha jechaadha. Kanaan akkana jedhe gowwoota turanii 5 immoo abshaalota turanidha. Abshaalota turanii warri gowwoonni ibsaanaa isaanii fudhatanii malee cuunfaa ejersaa isa ibsaa sana hin fudhanne. Isa ibsaatti naqanii hin fudhanne. Garuu maal fudhataniiru? Ibsaa isaanii fudhatan malee ibsa isaaniitti naqanii ibsaa hin fudhanne ture jedha. Zayitii jedha Amaariffaansaa. Cuunfaa ejersaa jechaan Oromiffaadhaan egaa zayitii isa jennuudha. Cuunfaa ejersaa isa boba'u jechaan hin fudhanne turedha. Warri abshaalonni ibsaa isaanii wajjiniin cuunfaa ejersaa qodaatti fudhatanii jedha.
qodaatti dabalanii boba'ee akka dhumu beeku ka. Inni qabani boba'ee akka dhumu beeku. Kanaaf itti dabala qabatanii ela warri afshaalli warri gowwoonni garuu ibsaa deeman malee waa tokko duukaa hin qaban turanii. Dhirsi misirroo garuu turan hundumti isaanii muganii rafanidha. Eeyyee ammas kuni jiran hin rafanidha. Nan fixa. Halkan walakkaa immoo sagalee guddisee dhirsi misirroo kunooti isa simachuudhaaf ba'a jedhutu dhaga'ame. Ba'aa dhufuufi kan jedhu dhaga'ame. Yommus dubartoonni suni hundinuu ka'anii ibsaa isaanii tottolfatanii warri gowwoonni warra afshaalotaan ibsaan keenya dhaamuufi jedhe ibsaan keenya dhaamuufi jedhani. Cuunfaa ejersaa isaanii waan nuuf kennaa ittiin jedhan nuufis nuu kennaa jedhan nu hiraa jedhan. Yiqirtaa naa dhiisaa. Ibsaan keenya dhaamuufi jedhanii jedhaa cuunfaa ejersaa isaanii nuu kennaa jedhanii isaaniin jedhanii. Warri afshaalonni garuu deebisanii warra gurguran bira dhaqaati bitadhaa malee innoo nuufis isiniifis hin ga'u. Kan keenya unumaan ga'a. Kan keessan isinumaan ga'a. Yoo ta'e illee dhaqaatii bitadhaa jedhan. Yeroo isaan bitachuuf dhaqanitti dhirsi misirroo hin dhufe. Warri qophaan isa wajjin mana cidhichaatti ol galanii balballi hin cufame. Dubartoonni sana keessaa warri hafan booddee dhufanii yaa gooftaa nuuf bani jedhaniin. Inni immoo deebisee dhugumaan isinin jedha ani isin hin beeku jedheen. Egaa guyyicha yerochas hin beektani dammaqaa jedhee jedha. Har'a guyyaama kana asirratti oolle baay'een gammada. Mushurraan hin hafu yoo ta'e illee turuu hin danda'a. Akkuma cidha biyya keenyaatti aadaa keenyaatti qopheessinu yeroo hunda yeroo barbaadanitti hin argaman. Sa'aatii 3tti yoo jedhame sa'aatii 6tti dhufu. Sa'aatii 9 yoo jedhame sa'aatii 12tti dhufu. Musirroonni akkasuma nama eegsisu jechaadha. Kun hin beekne aadaa biyya keenyaatti nan beeka. Yeroo hundaa cidha ijaan gaggeessuu fi beellama isaanii hin eeggatanii. Ay sirriidhaa kuni. Ay sirriidha siniin hin jenne. Taa'ee argamaa siniin jechuu kooti. Malee sirriidha siniin hin jenne. Karaaraan sin kaachisa maali? Yerootti argamuun gaariidha. Garuu seeruma isaa wanta ta'uu jiruun siritti muurama. Wanta ta'uu jiruun siritti muurama. Kanaafi maaltu ta'e? Misirroonni, durboonni, mishirroo duukaa ba'anii 5 gowwooma 5 afshaalee ibsaa qabu. Ibsaan isaanii hin ifa ture. Hin ifu hin jenne. Hin ifu hin jenne. Hin ifa ture. Han hunduma isaanii iyyuu hin ifa. Garuu ifa hanaa akka nafneef yeroo hundaa cuunfaa ejersaa yookiin zayitii isa jedhamu suna isa boba'u itti naquun barbaachisaadha. Mishirroon ija hafaniif
ijaa hafan otoo hin ta'in ijaa turaniif ibsaan sun boba'ee dhumutti ka'e. Warri shanan abshaalli garuu qabataniiru cinatti qabataniiru. Kanaaf maal godhanii inni ture jennaan hirribni isaan qabeedha. Wanti turummoo hirriba nama qabsiisa. Wanti yerootti hin geenye immoo nama dadhabsiisa. Hirriba namatti gata. Wanti dafee hin dhumne tokko. Jireenya namaa keessatti jalqabame wanti dafee hin dhumne tokko hin nama daaka, hin nama sukkuuma, hin nama irra cimisa. Hirribni hin qabe kaa rafani. Otoo rafuudhaa baatanii yeroo qabu turan dhaqanii bitanii dabalachuuf. Garuu hirribni yeroo fudhatu itti minyoofte, hirribni namatti minyoofte. Hin rafanii. Egi rafanii booddeewu. Eeyyee. Sagalee dhaga'ame. Sagalee guddaa dhaga'ame. Sagalee dhaga'ame. Sagalee dhaga'ame. Sagalee kamii? Sagalee nama dammaqsu. Sagalee nama yaachisu. Sagalee of nama laashisu. Sagalee dhaga'ame. Yaa obboloota akkamitti jirtu har'a? Waa dhaga'uutti hirtumoo raftu. Waan isinitti dubbatamu jira. Kan keessan keessaa hanna ga'u jira. Kan dammaqsu, kan sin dammaqsu jira. Moo rafuutti hirtu isinitti tolee biyyi lafaa kuni. Otuma eegdanii hirribni isin qaba moo? Dammaquutti hirtu. Mishirroon musurrichi hin dhufa. Mishirroon hin dhufa. Hin hafunni. Fakkeenya kana Gooftaa Yesuus Kiristoos dubbate. Eenyuyyuu miti. Waa'ee deebi'ee ufuusaati kan dubbatu malee waa'ee biraa miti. An deebi'een dhufa akka musurrichaa jechuusaati. Isin immoo na eegaa. Sagalee Waaqayyoo keessatti Phaawulos illee Efesoon boqonnaa 5 irratti dhaqxanii otoo dubbistan lakkoofsa 22 jalqabdanii maal argitu waa'ee irsaaf niitii akkamitti akka jiraachuun irra jiran egi dubbatee booddee fakkii kan fidu waldaa kiristaanaa fi Kiristoosin walitti fida. Kiristoos mushurraa isa dhiiraati, mishirroo isa dhiiraati. Waldaan mushurroo ishee durbaati. Akkasitti kaa'ee agarsiisa. Mushurraan isa dhiiraa hamma dhufutti of qopheessitee, of ijaartee, uffattee, dibattee, diddibattee, of bareechiteetu of eegdi. Hin dhufaa mishirroon koo. Hin dhufaa kaadhimni koo. Hin dhufaa inni yaada koof garaa koo hirmaatu. Gammachuu koo naa kennee gammachuusaa fudhatu. Hin dhufaa jechuudhaan mishirroo isa dhiiraa inneeddi. Kana agarsiise Gooftaa Yesuus. Kanaaf innis achii qophaa'ee hamma dhufutti xinnoo gara duubaatti hafe natti fakkaata. Inni dhiiraas maaliif innis of dibuun isarra jira kaa, of qixeessuun isarra jira kaa. Mataasaa murmuratee, areedasaa haaddatee, ilkaansaa dhiqatee, ijasaa xaxxaragatee, wayyaasaa uffatee, karabaataasaa hidhatee, caammaasaa kaawwatee, of ilaalee, dhaqnasaa qaamasaa hundaa ilaaleetu of qopheessee dhufa kaa. Warra isa wajjin deemani, warra isa wajjiniin ba'ani, warra isa wajjiniin dhufanis immoo ilaallatee kana hundumaa qopheeffatee dhufa kaa. Kanaaf xinnoo gara duubaatti hafuutu jira ta'a jedhee yaada. Kanaan otoo jiruuti egaa Gooftaa Yesuus akkana jedhe. Dingata sagalee guddaa dhaga'ame. Dammaqanii yeroo laalanii ibsaan keenya nu jalaa dhaamuuf fedhan. Ibsaa jechaan hojii keenya isa gaarii fuula namaatti maqaa Yesuus Kiristoosin agarsiisnu. Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 16.
hojiin keessan inni gaariin fuula dumaa hundatti ifaa haa ta'u. Maaliif waaqa keessan isa samiirraa jiru inni ulfina akka argatuuf jedhee dubbata. Hojiin keenya inni gaariin hirribaan kan ka'e, dadhabbiin kan ka'e, ulfina biyya lafaan kan ka'e, hirriba nutti naqee ibsaan keenya dhaamuuf jira ta'a. Dubbii dhageenyuun, waan agarruun, waan keessa jirruun, hir'ina biyya lafaaf gaaffii foonii deebisuu dadhabuudhaan kan ka'e hirribni nu qabeera ta'a. Akka kanan taaneef sagalee Waaqayyoo har'a akkana isiniin jedha, dammaqaa ka'a. Yeroo hundaa immoo of cinatti qabadhaa. Cuunfaa ejersaa qabu turanidha. Zayitii isaanii jechuudha, waan boba'uusan. Yeroo hundaa sagalee Waaqayyoo nuuf barbaachisaadha. Ibsaan keenya yeroo hundaa akka ifuuf. Afurri Waaqayyoon guutamuun yerootti nuuf barbaachisaadha. Ibsaan keenya akka hin dhaamneef. Horiisaa, hadhaa'ummaa, iyyuu, aaruu, gommuu, gadduu, gaddaan of qabu, wal ooduudhaan akka hin qabamneetti. Wal ooduun amma hin baay'ata. Innoo akkas na godhe, isheenoo akkas na goote, innoo akkas na godhe, anoo kanaan baheen, anoo achiin baheen jechuudhaan yeroo baay'ee ibsaan keenya dhaamuutti qophoofti. Garuu akkan dhaamneef sagalee Waaqayyoo cina keessanitti qabadhaa. Isa maal godhu? Yeroo dhaamuuf jedhu akka deebi'ee boba'uuf kani humna sinii ta'u deebisee akka boba'u gochuu kan danda'u sagalee Waaqayyoo qabaachuun siniif ta'a. Maaliif kana ta'e? Sagalee Waaqayyoo maal jedha jettanii deebi'oo argattanii hin fayyitu. Afurri Waaqayyoo yoo isinitti dubbate dhaamuuf yoo da'e hin irra deebi'ee bobaa hin kakaatu, dadhabbiin keessan hin hafa jechaadha. Kanaaf cuunfaa ejersaa jechuun sagalee Waaqayyooti. Kan nama dadammaqsu. Daawit illee maal jedha? Boojii guddaa caalaa jedha. Boojii beektu miti, booji'u. Sagalee kee naa wayyaa. Nugusan mootiidha. Boojii kana hin gashu, hin booji'a, moo'eetu, loleetu, waan godhe. Booji'ee gammade caalaa sagalee kee naa wayyaa. Maaliif yeroo hundaa akka noo'ee ifa ta'ee yaada kee qabadhee karaa kee irratti of eegee jiraachuu danda'uuf na gargaare. Oh, hallelujah. Jaroonni kunis immoo cuunfaan ejersaa hin qabanne garuu ibsaan isaanii dhaamuuf kaatee turte jechaadha. Ibsaan isaanii gadi bu'aa jirti turte jechaadha. Naadhiisaa. Hallelujah. Kanaaf anin isinitti himuu yaa obbolootaa, eessa akka jirtan yaadaa. Biyyi lafaa darbuuf Yesuus dhufuufi ijoollee isaan sassaabbatanii, ijoollee isaa sassaabbachuuf gooftaan keenya hin dhufa. Hin dhufa, hin dhufa, hin dhufa. Tokkoof immoo dafee dhufeera amma kunoo obboloonni baay'een gara gooftaa deemutti jiru. Karaa baay'ee deemutti jiru. Gooftaan isaanii harka isaa diriirsee isaan simachuutti jira. Fakkii kana keessa waan baay'ee jira. 25 Maatiyos kana keessa ilaaltanii karaa baay'ee dhufa isaa han agarsiisu. Yeroo dhufu maal ta'uun akka jiru han agarsiisu arguu dandeessu. Kanaaf waan isinitti warra kana ibsaan isaanii dhaamuuf. Kana booddee maal jedhanii warri Abshaalonni mootummaa Waaqayyoof
Abshaalonni biyya waaqayyoof. Abshaalonni jireenya waaqayyoof. Gowwaadha isiniin jedhu sagalee waaqayyoo. Waan hamaaf gowwaa ta'a. Wanta gaariif garuu haxxee ta'a akka bofa. Bofti deemuun isan dhibu hundumaatti maramee bira darba. Gugeen garuu dhagaallee yotti darbatanii. Xiyyee yotti darbatanii baralchistee deebitee dhuftee machuma waan nyaattu sana barbaadatti. Maaliif hamaa akka ta'e beetti. Hamaa gowwaa ta'a. Waan gaariif haxxee ta'a jechuu isaati gooftaan yeroo barsiisu jechuudha. Jaroonni warri abshaallu kuni wanta gaariif haxxummaan isaanii abshaalummaan isaanii wanta ta'uuf mootummaa waaqayyoofi. Mootummaa waaqayyoo abshaala turanii. Foon isaaniif hin turre hin daganne. Kanaaf isin dagatinaa jechuu kooti. Isin dadhabinaa. Qophaa isa eegaa. Qabannee wanta bobeessinu qabannee kooraaf na rakkoon hin jiru. Garuu maaliif isaan suniyyuu rafaniiru kaa? Isaan suniyyuu hirribni isaanitti dhufeeroo. Garuu yoo dammaqan waan godhan beeku. Yoo dammaqan waaniin of kakkaasan qabu. Gowwaa miti isaan. Garuu namoonni baay'een callumattanii ibsaa jirtu malee hin qabdan taa'uuf cinaa sagalee waaqayyoo jireenya waaqayyoo. Gaafa dubbeen isinitti dhufe gaafa waan barbaachisu isinitti dhufe garuu isin waan biraa keessa galtu jechaadha. Maaliif iddoo keessa hin gadhiistanii barbaacha deemtu yeroo deebitan isinitti cufamuu hin danda'a. Kanarratti waa tokko isinitti himuu hin danda'a. Waa tokko dagannaan deebisnuu nama dhiba. Beeknees haa ta'u karaa fedhees haa ta'u maal qaba kunillee jechuudhaanis haa ta'u jechoota tokkoon kan ka'e maal qaba kuni maal qaba rakkoo qaba jechuun amma namoonni baay'een maal kuni cubbuudha kuni rakkoo qaba jechuudhaan harka keessan eegi qabamtanii booddee gaf dhiifachuun baay'ee akka sin rakkisu baruun isiniif ta'a. Jaroonni kun hin dandeenya dhaqnee bitanna hin dandeenya kana gochuu dandeenya hin dandeenya kana goona hin dandeenya kana goona jechuutti iddoo isaanii gadhiisanii turani. Iddootti misirroo sana eeggachuun isaaniif ta'u sanatti eeggachuu hin dandeenye. Iddoo gadhiisuun qophaa'anii eeguu dadhabuun waan wanta tokkoon qabamee boran godha iftaanan godha torbee dhufuun godha waggaa dhufuun godha jechuudhaan wanta tokko of jala dabarsuun itti deebi'uun ta'u ta'a jechuu isaati gooftaa Yesus Kiristoos. Mana keessan dhiistanii jireenya keessan dhiistanii biyya lafaa kana fakkaachuuf bu'aa biyya lafaa kana argachuuf ittan deebi'a maali qalbiin diddiirradha maali jechuudhaan wanta tokko gochuudhaan harka keessan biyyi lafaaf seexanni harka kan sin qabe yoo jiraattani baduu keessani maaliif manni cufamnaan namni sinii banu hin jiru. Gooftaan illee kana jedhe balballi cufameera maaloo nuubani jennaan isinoo dhibaa'oota eessattin sin beeka anoo sin hin beeku anoo sin hin beeku yaa jaroota gooftichuma isa akkas jedhe nu barsiisu kana dubbate kana maal jedhe anoo sin hin beeku deebaa'edha. Balballi cufamnaan banuu nama rakkisa. Hambaacani, hankoortani. Dhagna keessanis jireenya keessan irrattis immoo wanta taane gochuu kan jirtani. Ibsaa hin ibsine miti hin ifa ture. Warra gowwootaa yoo ta'e hin ifa ture. Kanaaf shaalotaas
Inni ifa ture lamaanuu garuu hamma dhumaatti kan ifu hin turre. Fakkeeffatoota hin ta'inaa. Mana Waaqayyoo keessatti hin baac'inaa. Mana Waaqayyoo keessatti waan baay'ee hin fidinaa. Gooftaan jireenya isinirraa barbaada. Harka keessan qulleeffadhaa. Yaada keessan qulleeffadhaa. Deebi'aa dafaate otoo hin cufamin. Bara Waaqayyo isinii kenna. Yeroo Waaqayyo isinii kenne. Yeroo Waaqayyo isinii kenne keessatti hin rafinaa. Deebi'aa karaa keessan sirreeffadhaa. Adeemsa keessan sirreeffadhaa. Waan kanaachi Gooftaan dingata isinitti dhufa. Dingata dhufa. Dhufaatiin isaa hin oolu. Qarlamaan hin dhufa. Amma du'aan isinitti dhufa. Foon keessaniif lubbuun keessan gargar baanaan garuma sanatti. Lammaffaa immoo dhufaatii isaa eegna. Samii irratti isa simachuuf. Inni gaa isa eeggachuu jirudha jechaadha. Otuma kanan ta'in iyyuu Gooftaan dingata hin dhufammayyuu. Dhufa. Kanaaf karaa keessan qaxeeffachaa, adeemsa keessan tolfachaa, Gooftaa keessan eegaa. Iyyeesuus akkuma argitan jedhama. Hallelujah. Luqaas yeroo hojii ergamootaa kan katabe Luqaasi. Kanaaf Luqaas dhaamsa kana nutti hima. Maal jedha? Isa macarrashaa isinii dubbiseen hin kadhanna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hojii ergamootaa boqonnaa tokko. Hallelujah. Lakkoofsa 11. Kanadha. Isin namoota Galiilaa, maaliif Galiilaatti isaan beeku kaa? Bartoota isaa akka ta'an hin beekani ta'a. Isin namoota Galiilaa maaliif dhaabattanii Waaqa keessaa ilaalaa jirtu? Yeroo gaddinu, yeroo abdii kutannu, yeroo bitaan itti galu, waan goonu yeroo dhabnu, yeroo hundaa ol ilaalla. Maaliif Waaqayyo gargaaraan akka jiru beekna yoo ta'e jechaadha. Ol ilaalla. Isaanis ol ilaalanii Gooftaa isaanii eegu jiru. Maaliif ilaaltu jennaan? Yesuus inni isin biraa gara Waaqaatti ol fudhatame kuni akkuma amma ati itti gara Waaqaatti dhaquusaa argitani. Akkuma gara Waaqaa arguusaa argitanii deebi'ee hin dhufa. Akkasumatti deebi'ee hin dhufa jedhe galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus inni nagaa isinii kenne. Yesuus inni jireenya nagaa isinii laate. Yesuus inni isin simate. Yesuus boqonnaa inni isinii laate. Gooftaan naalbaata waan tokkoon isinirraa otuma argitanii masas jedhee keessi keessan dhiphinaan, keessi keessan immoo qobaa hafinaan waan isinitti dhaga'ame yoo jiraattanii hin deebi'a. Yesuus ammayyuu hin deebi'a. Yoom isin simachuuf hin deebi'a. Inni tokko kana. Inni lammaffaan garuu Yesuus akkasumatti hin deebi'ee hin dhufa. Samii irratti isa simanna. Ergaa laman qaba. Inni tokko amma yoo ta'e Gooftaan sin keessaa mufatee dallanee hojii keessaniin kan ka'e isin dhiise yoo jiraate hin dhufa. Yoo maal taatani Gooftaa nan si eegaa, cubbuu koo naa dhiisi jettanii qalbii diddiirrachuudhaan, yaada garaa keessanii jijjiirrachuudhaan yoo isa eegdanii hin dhufa. Hin dhufa ammayyuu nagaa isinii kennuuf, isin haaressuuf, mootummaa Waaqayyoo akka dhaltaniif isin qopheessuuf, hafuura isaa isinii laachuuf hin dhufa. Tokko kana. Inni lammaffaan garuu Yesuus gara biyya lafaa hin dhufa. Biyya lafaa keenya keessa iddoo hundaa kan jirru kiristaanonni maqaa isaatiin amannee
dhiiga isaatiin cubbuurraa haqamne, cubbuun irraa haqamee hurrii baanee fayyinee gidiraan biyya lafaa nutti baay'ateyyuu, sukkummaan biyya lafaa nutti baay'ateyyuu isa eeggachuudhaan ganamaa galgala kan isa eeggannu hin dhufa. Dhufee maal godha? Nu sassaabbata. Isa duraa isinii cimsuun barbaada. Luqaas boqonnaa 18 irraa maal jedha? Luqaas boqonnaa 18. Nuun faraduu jettu, hin dhufuu jettu. Namoonni akkas jettan hin jirtanii? Gooftaan nuun faraduu, gooftaan nuun dhufuu, gooftaan maaf nuun mul'atu warri jettanii. Amma hafuura Waaqayyootu garaa koo keessa, yaada koo keessa fide. Kanaaf isinitti himuu barbaada. Boqonnaa 18. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanas gooftaa Yesuustu barsiise akkana jedhee, yeroo hundumaa kadhachuudhaan akka isaaniif ta'u, kadhachuus akka hin dadhabne isaan barsiisuudhaa fi Yesuus fakkeenya tokko isaanitti hime. Abbaan firdii Waaqayyoon hin sodaanne, namas hin saalfanne tokko mandara tokko keessa ture. Mandarichuma sana keessa immoo haati hiyyeessaa tokko yeroo yerootti deddeebitee anaaf isa anatti falmu gidduutti firdii qajeelaa anaaf kenni jettee itti boossi turte. Firdii qajeelaan kan itti hir'ate jechaadha. Firdii qajeelaan kan itti hir'ate jechaadha. Firdiin qajeelaan kan itti hir'ate jechaadha. Firdiin qajeelaan kan itti hir'ate jechaadha. Dubartiin kun yeroo hundaa boosseetu isatti himatti turte. Inni immoo ishee jalaa didee lafarra duraa harkisee, yeroo ufuma laphee namaa keessaa nama dadhaba. Lafarra harkisuun kun yeroo gootota harkisu kana isinitti mul'atu, yeroo kan namatti ulfaatu kana lafarra harkise baatee too deema ta'e illee wayya. Lafarra harkisuun kun lafattis, jirmattis, mukattis, dhagaattis, maalittis kan bu'uudha jechaadha inni lafa harkifamu kun. Lafarra harkisee booddee garuu'eedha. Innumtu Waaqayyoon yoon sodaachuudhaa baadhe, namas yoon saalfachuudhaa baadhe. Haati hiyyeessaa kuni waan na dadhabsiisteef jedha. Waan na dadhabsiisteef. Firri kennuuf anaaf wayyaa. Isheefuu jedheetu otoo hin ta'in ofiisaaf ofitti tolchuuf jedheetu jechaadha. Kanaa achi dhuftee ana nuffisuufiitti jedhee ofitti dubbatee jedheedha. Ofitti bakka nan faradaaf fedheedha. Amma eenyunni inni daanyaa yookiis abbaa murtee yookiis namichi kun eenyu fakkaataan, eenyuun of fakkeesseetu kan dubbatu gooftaa Yesuus. Ofitti fakkeesseetu. Akkamitti bartani? Lakkoofsa 6 irratti gooftaan kanarratti dhaggeeffadhaa waan abbaan firdii jallaan kun jedheedha. Waaqayyo immoo warri isaa fo'amanii guyyaaf halkan gara isaatti iyyaniif dhugaa isaanii hin baasuufi ree. Hin baasa. Dhugaa isaanii fi baasaa. Yookiis lafarra duraa harkisaaree
akkasitti of kenne hamaan illee firdii kennaa jedhe. Ani garuu hamaa miti. Kanumaan illee fudhadhaa jedhe. Nan dhufaa nan hiika. Nan dhufaa lafa rangootuutu. Nan dhufaa dubbii keessa nan hiika jechuu isaati. Yesuus hin dhufaa. Jechi koo maal amma yoo ta'e Yesuus hin dhufaa. Dhufaatii isa ganaa isa duwwaa miti. Iyyeesuus ammayyuu jireenya keessan keessatti hin dhufaa. Dhugaadhaan, laphee cabinaan, amantiidhaan waamaa hin dhufa Gooftaan. Rakkoo keessanirraa isin hiikuuf, dadhabbii keessanirraa isin hiikuuf, karaa isaarratti isin eeguuf Gooftaan hin dhufa. Eenyumaaf iyyuu ati abaluudhaa, ati nama akkasiiti, ati nama akkasiiti hin jedhu Gooftaan. Gooftaan nama laphee cabinaan, amantiidhaan, isatti of kallee, koolutti galee isa eeguuf hin dhufa. Hin dhufa Gooftaan. Hin dhufa Gooftaan. Hallelujah. Hin dhufa. Gooftaan hin dhufa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf daanyaa isa jallaa fakkeenya fudhate Gooftaan. Kanas kan dubbate eenyuyyuu miti Gooftaa Yesuusi. Waa'ee durboota sanaas kan dubbate Gooftaa Yesuusi. Akka duugaluuf jedhee, akka itti amannuuf jedhee, akka cimnee dhaabannuuf jedhee, akka hin dadhabneef jedhee, akka koolutti galluuf jedhee Gooftaan kana fakkii akkasiitiin. Fakkii baay'ee jira dubbannee kan hin finne garuu har'a kan nu ga'a. Hin dadhabinaa. Gooftaan hin dhufa. Gooftaan hin dhufa. Haazanirra warri jirtanii. Firri sin jalaa du'ee. Akkamittu aduu garuu firri sin jalaa du'ee. Kan gadduutti jirtanii. Warri du'an hin deebi'anii. Isin garuu Gooftaa waammadhaa. Gooftaatti yaada keessan ol kaasaa. Hin dhufa abbaan firdii. Hin dhufa inni abbaan firdii qajeeltoo. Hin dhufa. Hallafarra hin gootonne hin dhufa. Keessuma keessaa ganamaa galgalaa. Isa fuulduratti warra isa of agarsiisa waamanii isa waamanii akkamitti hin dhufuree jedhee dubbata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gooftaan keenya dhufa. Dhufee nu gargaara. Kanaaf abdiin kutatinaa. Hojii keessan hojjedhaa. Karaa qajeeltoodhaan. Waan Waaqayyo isinitti mul'ise hojjedhaa. Garuu waan tokko hin irraanfatinaa. Yesuus hin dhufa. Waan gaarii hojjechuudhaan, hojii gaarii hojjechuudhaan, yaada gaarii qabaachuudhaan, karaa gaarii adeemuudhaan yoo shaamaa taatanii, ifa taatanii, yoo shaamaan ofii gubachaa namaaf ifa ta'a. Nuti akkasi. Yohaannisiin Gooftaan akkanidha. Ati koo isa shaamaa boba'uudha. Shaamaan otuma boba'uudhuma. Giddele abdiin kutatinaa. Hojiin keessan inni gaariin gadheetti jijjiiramee wanta hin taanetti jijjiiramee. Anoo kana yaanne, anoo kanan hojjenne, anoo kanaaf hin baane jechuudhaan keessi keessan kan gubatu ta'e. Hojiin keessan mana Waaqayyoo, harka Waaqayyoo, mazgaba galmee Waaqayyootti kan katabamedha. Nama naa katabaa jettanii hin yaadinaa. Namatu liqiinaa baata. Namatu gatiinaa laattettanii neeginaa. Inni kaawwateera. Hojiin abbaa eenyuyyuu, hojiin hundumaayyuu harka koo jiraa jedheera Gooftaan. Harka koo jedheera. Kanaaf harka isaatti galmaa'uusaa bichaa hin shakkinaa. Harka isaatti galmaa'u jira, kan hin galmoofne jira. Isa galmaa'u isiniif haa ta'u. Kanuma waan kanaachi Yesuus hojii keenya nuu laachuuf hin dhufa. Yesuus hojii keenya nuu laachuuf hin dhufa. Hojii keenya hin dhabnu. Inni dukkana keessatti hojjennu inni ifatti hin argaa. Kanaafuu dhaqii.
Gara ilfinyii keetti gali. Mana kee duuba kee hin cuffadhu. Isa dhiyaadhu. Isa dhoksaatti si argu inni ifatti si baasa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf yaa obbolootaa kanan sinitti hima. Yesuus hin dhufa. Hin dagatinaa. Hin gowwoominaa. Hin dhibaayinaa. Yesuus hin dhufa. Ija keessan irraa imimmaan keessanii naqa. Inni laphee keessan qabbanaan guuta. Inni itittuudha. Akka itittuu nama qabbaneessa. Beektu miti itittuu akka itittuu nama qabbaneessa gaafa dhufee namatti guutu. Gaafa nama golboobu. Gaafa nama simatu. Gaafa nama irratti dhufee dugda kee rukutee garbittii koo garbicha koo siin jedhu sana aannan caalaa si qabbaneessa. Itittuu caalaa si qabbaneessa. Kanaaf Yesuus hin dhufa. Mee hin kadhanna. Hin kadhanna Gooftaa. Yesuus hin dhufa. Gooftaa guddaan si galateeffadha. Beekaa kan taate. Hundumaa irratti yaa Waaqayyo waan hundumaa gochuu kan dandeessu. Amantii keenya, abdii keenya, jaalallee keenya, fira keenya, hiriyaa keenya, gaggeessaa keenya. Yoo dhukkubsannu nu wajjin kan dhukkubsattu, yoo gammannu kan wajjin gammaddu. Abbaa keenya, tiksee keenya, Waaqa keenya guddaa si galateeffanna. Wanta jiru hundumaa irratti Gooftaa ko. Wanta ta'u jiru hundumaa irratti Abbaa ko. Atoo beektaa wanti si dhokatu hin jiru. Haa ta'u malee kottu si eegganna. Dafii kottu Gooftaa. Kottu dafii. Hallelujah. Gooftaa dafii kottu. Gooftaa kan nu qabbaneessu si. Kan nu quubsu si. Kan nu jiraachu si. Kan nu tiksu si. Kan iddoo ga'ee yaa Gooftaa nu quubsu si. Kanaaf Gooftaa keenya dafii kottu. Dafii kottu. Dafii kottu. Ijaa dhuftuuf. Abdiinis immoo ijaa si eeggannuuf. Kanas immoo ijaa nuu gootuuf guddaa si galateeffanna. Maqaa qulqulluu ilma keetiin Gooftaa Waaqayyoo ijaa kana nuu gootuuf guddaa si galateeffanna. Obboloonni koo guyyaa kana iddoo jijarate wanta jiran hundanatti isaaniin boqochiisuun, isaaniin aara galchiisuun, isaaniin guutuun, gammachuu guddaa isaanii laachuun, abdii keetiin isaan gochuun fedha kee haa ta'u Gooftaa. Warra boo'anii imimmaan ija isaanii irratti dhangala'u. Keessa isaanii kan gadde amma zayitii keetii Gooftaa. Ati cuunfaa ejersaa keetiin, ati itittuu keetiin isaan qabbaneessi. Maqaa Yesuus Kiristoosin nagaan isiniif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosin gammachuun isiniif haa ta'u. Maqaa Yesuusin yaadni keessan haa jijjiiramu. Maqaa Yesuusin gaddi keessan isinirraa haa ka'u. Maqaa Yesuusin haa ka'u isinirraa. Gooftaa ijaa kana gootuuf guddaa galatoomi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Eebbifamaa. Gooftaan sinaa eebbisu.